Rammoo kan gabaabsinee ilaallu ulfaatinaa fi dheerina ijoollee akkaataa umurii isaanii tilmaamuu kan jedhu. Ulfaatinni fi dheerinni ijoollee akkaataa umurii isaanii meeqa ta'uu akka qabu foormulaa ittiin tilmaamnuun isinitti himaa. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan Dr. Abarraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii yaala dhibee ijoollee fi daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immanii. Sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'a. Mee jalqaba ulfaatinaa ilaallu. Akkaataa umurii isaaniitti ulfaatinni isaanii meeqa ta'uu qaba kan jedhu. Egaa sababa adda addaan ulfaatinni qaama daa'immanii wal caaluu danda'a. Ulfaatina namaa kan murteessu nyaata qofa miti. Jeeneetik kompoonentiin jira. Abbaa fi haati ijoollummaa isaaniitti akkam turanii qacceedhaan jechuudha. Nyaanni jira, hormoononni jiru, wantoota hedduu murteessa. Haa ta'u malee giddugaleessaan ulfaatinni qaama ijoollee meeqa akka ta'e tilmaamuuf akkaataa umurii isaanii jechaadha. Ijoollee umuriin isaanii waggaa 1 hanga waggaa 6 gidduu jiranii umurii isaanii waggaan baay'isuu 2 ida'uu 8. Kanneen waggaa 1 hanga 6 gidduu jiran umurii baay'isuu 2 ida'uu 8. Fakkeenyaaf mucaa waggaa 2 ulfaatinni qaamaa waggaa 2 baay'isuu 2 4 ida'uu 8 12 kiloogiraama 12 ta'a. Giddu galeessaan pilaas or maayinas 2 qaba 10 hanga 14 ta'a jechuudha. Waggaa 7 hanga 12tti immoo umurii waggaan baay'isuu 7 hir'isuu 5 hir'uu 2. Waggaa 7 hanga 12tti. Fakkeenyaaf waggaa 10 yoo ta'e 10 baay'isuu 70 10 baay'isuu 7 70 70 hir'isuu 5 65 65 hir'uu 2 akkas goonee kaalkuleeshinii isaa arganna jechuudha. So 65 yoo lamatti irree naannoo 32.5 jechuudha yoo waggaa 10 ta'e. Kunis pilaas or maayinas 2 qaba. So akkaataa kanaan giddu galeessaan meeqa akka ta'e tilmaamuu hin dandeenye jechuudha akkaataa umurii isaanii waggaa 1 hanga waggaa 12 kanneen jiraniif. Inni itti aanu immoo dheerinadha. Dheerina yookaan hojjaa isaanii. Dheerina yookaan hojjaa isaanii tilmaamuuf ijoollee umuriin isaanii waggaa 2 hanga 12 jiraniif dheerina santimeetiraan umurii baay'isuu 6 ida'uu 77. Dheerinni isaanii santimeetiraan umurii isaanii baay'isuu 6 ida'uu 77. Fakkeenyaaf waggaa 5 yoo taate 5 baay'isuu 6 ida'uu 77 700 dhufachuudha. Giddu galeessaan kana dhufu. Inni gara biroon dheerina dhumaa yookaan adaalteetii tilmaamudha. Mucaan tokko yeroo guddatu hojjaan isaa maksimamiin hammam ta'a kan jedhu. Kana karaa lama kaalkuleet gochuu dandeenya. Tokko karaa dheerina abbaa fi dheerina haadhaadha. Akkuma beeknu dheerinni namaa persentaan 70 qacceedhaan abbaa fi haadha irratti hundaa'a jechuudha. So mucaan keessan yeroo guddatu yookaan yeroo guddattu dheerinni ishii giddu galeessaan dheerina abbaa fi haati qaban irratti hundaa'uudhaan akkaataa kanaan kaalkuleet ta'a. Innis dheerinni mucaa yoo dhiiradha ta'e mucaan dhiiraa dheerina haadhaa ida'uu 13 ida'uu dheerina abbaa hir'uu 2. Intalli immoo yookaan dubara yoo taate immoo dheerina mucaa dubaraa yoo taate immoo dheerina abbaa hir'isuu 13 ida'uu dheerina haadhaa hir'uu 2. Fakkeenyaaf dheerinni abbaa 170 sentimeetira haati immoo 165 sentimeetira yoo taate mucaan dhiiraa isaanii gaafa guddatu dheerina haadhaa ida'uu 13 jechuunis 165 ida'uu 13 ida'uu dheerina abbaa 170 hir'uu 2. Kun 174 dhufachuu. Mucaan intalaa isaanii immoo dheerina abbaa hir'isuu 13 ida'uu dheerina haadhaa hir'uu 2. So 170 hir'isuu 13 ida'uu 165 hir'uu 2. Kun 161 taati jechuudha. Kuni karaa abbaa fi haadhaa akkaataa itti tilmaamu. Inni gara biraan immoo dheerinni yeroo nama geessa ta'an yookaan faayinaal adaalteetii akkaataa itti tilmaamu tokko ijoolleen dubaraa ji'a 18tti. Ijoolleen dhiiraa immoo waggaa 2tti walakkaa dheerina isaanii sadhumaa qaqqabu. So ijoolleen dubaraa ji'a 18 waggaaf ji'a 6 jechuudha. Ijoolleen dhiiraa immoo waggaa 2tti dheerina isaanii isa maksimamii bira ga'u jechuudha. Walakkaasaa. So kanaaf dheerinni dhumaa dhiirotaa fi dheerina yeroo waggaa 2 qaban baay'isuu 2dha. Dubartootaaf immoo dheerina qaamaa yeroo waggaaf ji'a 6 jiran yookaan ji'a 18 jiran baay'isuu 2 ta'a jechuudha. So karaa kanaan faayinaal adaalteetii isaanii tilmaamuu dandeenya. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'a. Turtii gaarii.